የብርሃን ምንጣፍ ድባብ ዘርጋ ለውዳሴሽ Yooyyaa harka fuunee akkam jirtanii hordoftoota kiyya jaalatamuudhaaf kabajamuu nageenya araarri waaqayyoo lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha. Egaa guyyaa har'aa oduu baay'ee nama gaddisiisu wayii isinii qabannee dhufnee jirra. Obboleettii keenya suuraa ishee asirratti argaa jirtan bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ji'a fulbaana 27 kan ajjeefamteedha. Kan ajjeese immoo mucaa asirra jiru kanaadha jechaadha. Mucaan kun ilma obboleessa isheeti baadiyyaa irraa kan fidde jechaadha. Mulgeetaa Tashoomaa jedhama. Isheen immoo Warqinesh Hayilee jedhamti. Baadiyyaa irraa ishiin ka hojjettu gumurukii keessa guyyaa hojjetachaa oolte mana ofiitti galti. Finfinnee keessatti kun ka ta'e beeka. Akkaataan du'a ishii mucaa kana baadiyyaa irraa fiddee of maddii galchitee astaa hojjetadhu ofis jijjiirii jireenya kee injifadhu jettee baadiyyaa irraa fiddee of maddii teechisti. Mucaa kan osoo mana tokko keessa waliin jiraachaa jiranii nama foon kee miti halagaan akkanatti nama ajjeesu. Innaa namni kuni mucaan kuni of maddii maqaan isaa Mulgeetaa Shaambal Mulgeetaa jedhama. Dhiifama Mulgeetaan jedhe of bira teessistee hojjetatee of jijjiiru jettee maatii bira baadiyyaa irraa of magaalaa Finfinnee of bira fiddee odoo hojjetachaa jiru qansiraa hojjetatee guyyaa hojjetatee gara manaa galanii galgala irbaata nyaachuuf irbaata waliin nyaachuudhaaf osoo jiranii waan ta'e irratti itti dubbatte jechaadha. Oolmaa guddaa ooltee fi rakkoo guddaa keessa isa baastee mana ofiitti ol galchitee jiraachistee garuu haalli inni ishee itti ajjeese sukkaneessadha. Suru afaanifuu namatti hin tolu jechaadha. Egaa mucayyoon kun Adaadaan isaa kun of maddii teechistee mucaa kana waan xiqqoo irratti itti dubbatte. Waan itti dubbatte kunis isa balleessuudhaaf osoo hin taanetti namni kun sirreessuudhaaf akka bakkeetti hin kufneef jechaadha. Maatii biraa adaraadha fuutee of bira fiddee mucaan kun akka waan ga'ee waan hin taaneef akka hin saaxilamneef bakka hin taanetti akka hin argamneef loluuniin gorsuuniin nama kee waan si jaalattuuf si lolti eenyuyyuu ta'e jechaadha. Waati balleessite maatiin kee firri kee tokko sitti dubbate hammeenyatti fudhachuun osoo hin ta'initti maalan balleesse jenne of xiinxaluu qabna jechaadha. Gaafa seexanichuu jedhu mucaan kuni maalatti dubbatti jechuudhaan gadi fuudhee gaanjadhaan akka horiititti qaqqalee Adaadaa jechuudha bar foon isaa akka horiititti qaqqalee akkuma feestaaliin inni baatee jiru kan argitan kun feestaaliin inni baatee jiru kun meeshaa sanitti fakkaatin isheedha jechaadha. Foon ishee akkasitti qaqqalee feestaala garagaraatitti kan miila gartokkee tokko kiisii tokkotti gartokkee tokko feestaali tokkotti akkasitti gara feestaali sadiitti addaan qoodee bakkee tubboo keessatti odoo inni gataa jiru namoonni naannoo hordofaa jiranii maal akka inni gatu beekullee dhabaatan ergasii poolisiidha eeran jechaadha. Poolisiidha eeranii gaafa poolisiin barbaadanii bakka isa qabanii tokkoffaa isatu qabamee gaafa inni qabamee jedhu waan godhe kan hunda gaafatanii bakka itti gatellee himee kaza reeffa ishii kana bakkeedha walitti gugguuranii maatiidha geessanii maatiin awwaallate jechaadha ishee. Laala maatiin awwaallate garuu suruu dubbachuuf illee suruun nama jedha dhugaa baxaabii kabbaadedhaan akka koositti garuu suruun na jedhe sirrii miti wanni akkanaa kun. Maatiin kee firri kee tokko gaafa rakkoo keessa si kaasu diinni fagoodha dhufee sin ajjeesu namoonni kee ati kaaste santu diina sitti asitti garagarii. Egaa obboleettiin kunillee Adaadaan isaa kun isa jiraachisuuf haa hojjetatu haa guduuffatu bakka tokko haa ga'u jettee of bira fiddi. Laala fira bar Adaada oolti fi ennaa mucaa kana of maddii fiddee bara 2017 dubbatanii turan haati biyya alaa akka jirtu ishii bira taa'ee akka baratu ishii bira taa'ee akka hojjetullee of bira fiddee ka jedhamee dubbatamaa ture oo yaadattan. Kaza mucaan kun ajjeefatee gatee biraa deemee to'annaa poolisiitiin qacam godhameen qabamee reeffa ishii bakka itti gaggate hin himee
fuudhanii maatiin awwaallate inni har'a garuu murtee manni murtii lidataa federaal riippaabilikii Itoophiyaa jechaadha guyyaa har'aa bara 2018 guyyaa 2018 ji'a ebla 19 yookiin maazaa bulii 19 akka lakkoofsa Itoophiyaatitti murtii du'aatti murteesse manni federaalaa kun jechaadha. Lidataa federaalaan manni murtii lidatiin kun jechuudha. Garuu dhugaa ta'e taana murteen kun murtee sirriidhaan jedhaani. Dhugaa godhan taana garuu haga ammaa kana durallee yeroo darbillee ijoollee takkallee murtiin du'aatti murtaa'e jedhame haga ammaa ka ajjeesanii uummata ibsaniin agarre jedhame malee. Amma jara kanallee mucaa kana murtii du'aatti murteeffame jedhame. Murtaa'e malee ajjeesuuf guyyaan qabameera. Eenyu ka ajjeesu? Akkuma inni ishii qaleessanitti sallee qalanii hawaasa kana duratti odoo godhanii jedhanii walirraa barata namni waliin ajjeesu sila. An akka yaada kiyyaatti akkas deeggara. Maaliif akkuma inni ishii ajjeesee kukkute san isa kukkutanii uummata duratti ilaala. Baasanii viidiyoodhaan. Odoo godhanii namni tokkichi gadi bahee waliin ajjeesu lammata. Barumsa ta'a jechaadha. Qabamnee mootummaan nu qallabaa, mootummaan keenya nu ajjeesu nu hidha malee homaan taanu mana hidhaa teenya hin jiraannaa minaamin jedhee namni yeroo baay'ee ofitti tamaammanee akka barbaadeen nama ajjeesaa jira biyya keenyatti. Deddeebi'ee nama ajjeesaa jira, daa'imman ajjeesaa jiranii, dubartoota ajjeesaa jiranii, haadha ajjeesaa jiranii, obboleessa ajjeesaa jiranii, abbaa ajjeesaa jiranii, walii garaa walii laafuu didee walitti jabaateera namni jechaadha. Ol ajjeesatuma bakka hin hidhamaa hin qallabama taa'e. Isatti amananii ka'u namoonni keenya wal ajjeesuu ittuma fufee jira. Odoo kana godhanii ajjeesnaa manni murtii kun murtee kana erga murteessee murtee du'aa eegatti murteesse ta'e gadi fidanii hawaasa duratti jechaadha uummata Itoophiyaa si waamanii akka waliigala Itoophiyaatti uummata teechisanii uummata viidiyoodhaan ajjeesanii mucaa kana uummata duratti jechaadha. Viidiyoodhaan ajjeesanii argisiisanii yaareet Itoophiyaan nagaa argatti. Namni gadi bahee waliin ajjeesu, namni gadi bahee waliin tuqu, namni gadi bahee bakka sodaa santu itti dhagahama sila. Keenyan godhu kaa jecha afaanii malee gammaa bar nama ajjeesan tokko nagarre nama miskiina addabaabaayii irratti no hidhataa mootummaa xiyyitii itti naqee ajjeesan jiru. Isaan kun nama ajjeese maal hoo ajjeesaniitti hin fidan nama badii hin qabne yoo sila ajjeesaa jira seerri biyya keenya. Nama badii hojjete kana hoo ajjeesanii nutti fidanoo maali? Mee nutti hima. Kanaafuu adaraa keessan dhoo seerri dhuguma hojii kana hojiirra oolcha taanaan sagalee irratti ta'uu qabna. Maaliif ajjeefamuu qaba addabaabaayii irratti. Addabaabaayii irratti ajjeesanii hawaasa kana duratti godhanii sana booddee Itoophiyaa keessatti yakki ajjeechaa namarraa ni dhaabbata. Sodaa lubbuu ofiitii jecha waan akkasiin godhan jechaadha. Innaa yakka akkanaa kanatu jira laala. Namni keenya bineensa walitti ta'aneerra. Bineensa caalaa walitti jabaaneerra. Nama foon kee Adaada kee jechuun buleettii haadha keetii yookiin abbaa keetii jechuun I don't care. Dhiiga kee qalte jechuudha. Bara akkuma kee kan ofirraa murte jechuudha gabaabumatti. Sanuu nama rakkoo keessa si kaasee kootu hojjetadhu, kootu jijjiirrami, kootu guddadhu of ta'i jedhee of bira si fide tokko haala kanaan yoo ati isa suukaneessanaan ajjeestee isa gattu baxam kabbaadidha dhuga. Bara kana keessa duratti namni bineensa sodaatami, bara kana keessa nama sodaadha. Dhaloonni walitti jabaate, dhaloonni fokkisa. Arabasmaa'am. Ishii haadha manaaf abbaa manaa wal ajjeesan wal dhabdeedhaa yookiin dhiirarraa wal shakkan yookiin dubartiirraa wal shakkanitti jenna. Kan foon kee hoo adaada kee akkamitti ajjeestame waan badii tokkoo si lolte yoo irraa si deebisuuf malee si rukkunne si miine si deebisuuf si nacuunye namni kun karaatti akka itti deebituuf akka itti karaan banneef si dubbatte mee bifa kanaan ajjeesu maaltu fide mee rabbi jedha isa kaaftee malee maal isa goote. Ara Itoophiyaa biyyi keenya bar bineensa jedhu san caaleera. Baxaamee bakka nama surura siniin jedhe. Innaa akkasiniin jedha biyyi keenya kana keessa jirti. Gochi kun suukaneessa. Meeshaa seeta nama feestaalii kana akkanatti ilaaltan garuu foon ishee akkasitti kukkutee mucaan. Ara nama sururaa. Ara basmaa'am namni bineensa ta'eera innaan ta'e. Innaa kanuma siniin jedha waan dhaggeeffataniif galatooma viidiyoo kana laayikii, sheer, sabiskiraayib godhaatii, sheer godhaa wal qaqqabsiisaa.
akka yaada keessaniitti illee maal akka jettan ani akka yaada kootiitti oduu addabaabaayii irratti ajjeesanii eega murteen du'aatti murtaa'e addabaabaayii irratti dhuguma murteen kun dhugaadhaan raawwatu taana murtee sirriidha murtee ta'uu qabu murteessanii jedha murtee tasumaayyuu komii hawaasa Itoophiyaa guutuurraa komii hin qabneedha murtee sirriidha jedhee mana garuu yoo dhuguma godhan ta'e oduu addabaabaayii irratti godhanii namni marri arge lammata akka waan akkasii deebi'ee uumamneef nu fayyada jedhee waan hin amaneef jechaadha kanuma yaada biraan qabu warroonni chaanela eebbisaa intartiimentii dhafaara wataatan laayikii sheerii sabskraayibii godha yaada qabdan koomentii jalatti nu barreessaa viidiyoo kanarratti an akka yaada kiyyaatitti ajjeefamuun addabaabaayii irratti ta'uu qaba jedha isinoo maal jettanii murteen kun murtee sirriidha moo sirrii miti jettanii yaada keessan koomentii jala nu kaa'a ani murticha jala sararee sirriidhaan jedha dhibba namni taqawwama jedhee yaaduu hin jiru yoo taqawwamtanis sababa wajjin nu barreessaa galatooma viidiyoo kana sheer walii godhaatii yaada keessan nu kenna irratti